Dodde araddaa ta'a gumbii jedhama godina Harargee lixaatti ji'oota afur dura lola uummata nagaa irratti hidhattoonni Affaarii dhufan bananiin namoonni 10 lubbuun gaagaamanii qabeenya hedduun bifa agartan kanaan abiddaan daaraa ta'e. Hawaasi ganda ta'a gumbii erga nagaa dhabnee waggoota kurnan sadi cufneerra haa ta'uuti lola kanarraa mootummaa haaromsaa booda hafuura fudhanna jennee abdannee turre jedhan immoo wanti jijjiirame akka hin jirre qabatamaan waan mul'atu nuun jedhan. Waan itti nyaannu waan itti dhugnu waan gara keenyatti nyaannu waan uffannu waan silaa guduunfaa nuti qabnu nuti uummata akka akkuma baanen akkasumaan qabeenya keenya hundi gubatee jira. Ilmaan lama narraa fixee abballee gubbatti da'ee nallee waraanee asitti na cabsee rakkoo sana mara nurra oolche waan qabnu doon nuti datteenyu mana sheenee guurrate yaa'en odoo dirmachuun aana siifuu dhaqqabii. Aanaan ollaa Affaar gumbii bordoddee aanaa horsiise bulaa barootaaf rakkoo irra daangaan ilmaan gabbaraa lafa ofiis saamamaa as geesse. Lola hidhattoota Affaariin ji'oota afur dura irratti banameen qofa lubbuun namoota 10 darbuu himu. Halkan dhufaniituma nama maaf irraa quban qabne galgala nama wajji afaan kaateetuma yookiin wajji waan qabu dagalfatee hirribaaf rafe ganama subii toora isaa 11 lafatti qabanii nama 8 ajjeesan. Bariitti deebiiniiti nama 2 ajjeesan nama 10 jechuudha. Haadha takka tanuma guyyaa san maatii 2 dhabdee jira ilmaan 2. Nuti uummata Affaarii waliin tokko jalqabarraa waraana mootummaatu nu loluu eegale haga masaraa mootummaatti illee deemnee fala dhabnee jedhu. Rakkinni ka jiru ture jira waan kana rakkina kana kan uume ture jechuudha waraana kun amma yoonteenya khaasa kanatti waraana uume uummata Affaarii fi nuti tokko beekamutti nagaa wajjin jiraata turre duraan illee waa'ee daangaa waan marka tokko illee walumaan hin qabnu namni taate ji'ee isaan godaansisee bakka tana qubsiisee uummata Oromoo asirraa buqqisee gaara nu dubbatti qaarsuudhaan akkuma gaafa kan yoon talasii dubbadde sanitti taate ji'ee waraana kaase yeroo duraatiif akkuma beekamutti waraana Jeneraal Muusaan hoogganamu kan hundoo talasii kaasanii Jeneraal Muusaan akkasumatti kan Rooldi Gaaboo sana ejee kun Rooldi Gaaboo Shialaqaa Sillaasee ejee nama 70 asitti ganda taa'u ayoon teenya kaasetti guutuutti himuu hin dandeenye mana 70 ibidda kaanii guban qabeenya wajjin qabeenya keessatti barbadaayoo qabeenya maallaqatti yoo shalagan maallaqa guddaa ta'u mana 70 isaati waan kanaa kan gadhaabee uummata kanaa fi uummata Affaarii fi uummanni Oromoodhaa kan duraan wal keessa jiraatu wal keessa qaamata meeqotu dhaquni akka isaan wal nyaatan akka isaan Oromoo buqqisan kan goose waraana mootummaattuu buqqisee kaasee uummata keenya irraa gubee gaara kanaan qaarsee jechuudha. Saniin booda ammas guddoon gad deebistee asitti ijaaramanii mana jaaratanii ammas taraa lammadaa jechuudha lola lammadaa. Waan sirriitti siimeetiin jiru tajaajila Finfinnee hundi deemnee naga jiran Samuuraa haga Hayilamaariyaam baay'ee deemnee waan kanarratti. Lola ji'oota afur dura namoota 10 nu jalaa galaafate booda araarri bu'ee ture jedhu haa ta'uuti araarri bu'ee jennee teenyullee torbaan muraasa durallee hidhattoonni gara Affaarii dhufan uummata nagaa qe'ee mancaasuun qabeenya isaa saamuu dubbatan. Nuti amma yeroo araara buusuun sanillee gama keenyan gahee baafnee gumallee kafalchiifnee meeshaa siisaa illee tiibisiifnee re'ees 500 oolle akkasumatti waan saamee takka takkaan asitti galchine yeroo san maal jenneen waraana wajjillee nu jira waraanni kan magartee kana xataa jidduu mataa jiru kana yeroo san keessatti gaa waraanni nu bira jira ajajaa waraanaa kurree lama jira maal jenneen nuti gahee gama keenyaaf hin dhenne manguddoon ammoo isin gaheen gama keessanii ummata gartanii yakka raawwate ummata kana gandatti dhihee ummata kana barbadeesse nama 10 kan fixe kana isin seeraa dhiyeessuun teessanii jenneen maqaa isinii kana jira waraana itti gaafatamaa waraana hooggantoota jechuudha kurree nama lama jira isaanii dabarsinee garuu isaan yeroo san keessatti silaa osoo tankaafin olaantummaan seeraa osoo irra fudhatamte lammada deebanii ammas mana kanan guba jirru. Nuti uummata Affaarii waliin nagaa qabna kan jiran jiraattonni araddaa ta'a gumbii kan nu lolaa jiru hooggansa naannoo sanaati jiru. Abbaan ajjeesa dhokataadhaa miti. Namni kun akkasumatti seeraan dhiyaannee jechuudha. Namni nama keenya ajjeesa oduu beekamu. Gaafa manguddoon haasoftu maal jedhanii Jabuutii deemee biyya hin jiru biyya gadhiise maal kan jiru jechuudha. Namni nama ajjeese yoo walitti firoomin yookiin yoo namni sun seera jalan oolin wabiin nuti qabnu maalii tanyettuun uummanni kun haga ammaa rakkataa jira jechuudha. San booda deebi'anii sadarkaa sadaffaatti jechuudha. Iddoo reefuu nasi garsiisan kana hunda gubanii qabeenya waan jiru namni kun horsiisee bulaadha beeylada qabeenya isaan qaban waan manaa jechuudha. Akkasitti dhabamsiisanii haga ammaa akka allaattiin qorra butuutti jiraataa jira uummanni kun. Hoogganoota kanneen ragaa qabatamaadhaan adda baafnee himannee sababa hordoffii mootummaa naannoo Oromiyaa laafeen ammallee warri kun seeraaf osoo hin dhiyaatin jiruu jedhu itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa gumbii bordoddee obbo Jamaal Najaashii. Sa'a 12tti ganama kuwaasa banamee duratti baname kan jiru bilbilamee jiru namni duukaa jiru ana jira amma raayyaa ittisa biyyaa naannoo kana jiru jira isaan qabadheen dirmadhee dhufee jiru kan qaamanii jiru yeroo dhufu
ganda kana guutuu barbadeessanii fixanii jiran dhaanii fixanii jiran nama fixanii kaan baasanii isaantu jira waraana isaanii qabatee akkas jira hoggan isaanii horiira kana keessa qabatee paatorool isaanii ispaaltii kana guutee dhaabbachaa jira raayyaa ittisa biyyaa mataa isaa gaabaa danda'a jechuudha. Argitan isin nuti ijaan agarree jira raayyaa ittisa biyyaa ijaan argee jira qaamni kun karagaan bahin hin jiru hin jedha gajjetti karagaan itti bahamee kan hanga ammaan tanaaf furmaanni tokko gara mootummaatiin godhamuu dhabuudhaan mootummaan naannoodhaa hordofuu dhabuudhaan amma kan naannoo Affaariitiin gammatti xiyyeeffannoo murtoonni jecha mootummaa keenya kan naannootti. Daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yeroo nu marii gaggeessinu kanatti jechuudha erga walitti bu'iinsi uumame ji'oota afran darbaniif naannoo kanatti humni Oromiyaadhaa poolisiin naannoo akkasumas milishaan naannoo kanaa yoo jiraatu walakkaa immoo daangaa gidduu makalaakayaan yookiin raayyaa ittisa biyyaa jiraachi taree immoo humni nageenya kan naannoo Affaar ni jira haala akka kanaa keessa jirti jechuudha aanaan Gumbii Bordodde. Uummanni Oromoo sirna saaftoo ijaarrachuuf of qopheessuu qaba jedhan kutaaleen hawaasaa garaagaraa. Kutaaleen hawaasaa garaagaraa OMN fi yaada isaanii kennan warri imaanaan sabaa itti kenname dhimma Finfinnee dabalatee gaaffii sabaa dagatanii jiru jedhani. Oromoon gaaffii isaa baroottanii fi deebii dhabee ture deebifachuu fi filannoo bara kanaatii fi qophii cimaa taasisuu qaba jedhanii jiru. Shamsiyaan Ashuutu yaada isaanii qindeesse. Qabsoon Oromoo bu'uuramarraa ka'umsi isaa abbaa biyyummaati qe'ee deeffachuudha abbaa qe'ee ta'uudha kanaaf immoo gaaffiin Oromoo gaafachaa ture rarra'ee karaa tafaa jira. Gaaffiin uummanni Oromoo qabsaa turee fi gaaffii baay'ee bal'aadha gaaffii baay'ee guddaadha uummanni Oromoo kan gaafachaa ture maaltu ta'aa jira gaafa jedhame garuu gaaffii Oromootu deebi'aa jiramu gaaffii biraatu hojjetamoo jedhe gaaffiin Oromoo deebi'aa hin jiru. Kan Finfinnee baay'ee nurraa tureera dhiiga keenya keessatti nam'ee jira akkati deebisnus hin beeku kanaaf waa'ee Finfinnee daangaa warra sararu jedhamiti garaan dura gura dhageenye turre gaduun baane dhokatee taa'e odoo gaafa danni ijoolleen keenya dammaqee daangaan keenya cufamee dammaqu hoduu isaa hin kaasan gaafa kaan immoo hirriphani gara fuulduraa waan keessa jiruyyuu hiccitisa keessa jiruyyuu nuun galle waa'een Finfinnee kun hiccitii qabdi afaaniin nu sobu afaanin gubbaa haasa'ani warrumti aangorra jiran kunillee gadi bahanii afaan guutuudhaan afaanuma Finfinnee magaalaa guddoo Oromiyaa jedhamti malee gaaf tokko isaan irra dhageenye hin beeknu nutu haasa'a warra gadi kaatu taasisaa ijoollee keenya taasisaa warra xiinxalaa siyaasaa taasisaa warra paartii biraa taasisaa. Qabsoon Oromoo bu'uurumarraa ka'ee qabsoonsaa Finfinneerraa eegalti Finfinneen abbaa qe'ee abbaa biyyasaa abbaa ardaasaa ta'ee deebi'uudhaaf qabsoon Oromoo kabajamuu qaba gaaffiin Oromoo deebii argachuu qaba kunis beekamuu qaba malee nama gaafatu hin qabu Finfinneen ansaati nu beekaadhaaf malee eenyurraa gaafii gaafatee waan argatu miti anuma isaati qe'eesaati. Haa ta'u malee mootummaan amma jiru kun waadaa uummataa galees akkaataa uummataaf waadaa galee aangoo qabatee qaba ce'umsa kana nan ceesisa jedhee uummatarra waan fuudhee qaba wantoonni suni garuu hundumtuu karaa tafanii jiru irraanfatanii jiru ajandaa biraatu hojjetamaa jira kanaaf dhimma Finfinnee irratti keessumaa mootummaan filannoo kana dura adda baasuun dirqama daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee maaliif tokkoffaa filannoota adeemsifama filannoo kana keessatti bulchiinsi magaalaa Finfinnee eessaan meessatti bakka inni filannoo adeemsisu konstituensiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee iddoo kami. Arat kiiloo kan kaawwanni nama keenya ilma keenya jenneeti ilma abbaa gadaa jenneeti achi kaawwanneerra afaanin garuu isaanimtuyyuu ilma abbaa gadaa tofiin jedhin dhaadachaa turan abbaan gadaa immoo afaanin yoon taa'e hojiidhaan agarsiifamuutu irra jira ammallee taanaan filannoo kanarratti taanaan duubas taanaan nuti honneen keenya filannoo darbuu miti waa'ee Finfinneeti dhiiga keenya keessa hin jiru yoo filamnees teenya garaa keenya fayyaa akka filannuuf yoo uummata kana tasgabbeessuu barbaadanitti bakka teenyu hin qabnu yoo filamne kutaatti galla yoo darbeeyyuu. Daangaan kun clearly demarcated ta'uu qaba dantaan uummanni Oromoo argachuu qaba jedhame even har'a dhiisiti yeroo Oromootu biyya bulcha jedhan dhiisiti kaleessa yeroo Hayilamaariyaam Dassaalany aangorra jirullee waan jalqabamee turetu jira sunillee karaatti hafe bakka Oromoon aangorra jiru. Mootummaa kana sabaaf sablammii adda addaa walitti qabnee garaa fayyaadha wajjin jiraannaa. Kanaan dura asii nuti qabeenya namaas barbaanneeti isa keessa dhufee keessummaa biyya ormaa dhufe kanallee asii baha qabeenya keessan dhiisaa jennee nama saamnee hin beeknu qinqee keenyaaf malee nam tokkollee ija amaanaallee hin beeknu waliin jiraachuudhaaf waa'een Finfinnee waa'een afaan Oromoo gara fuulduraatti walumaa galatti iyyuu gaaffiin Oromoo waggaa 100 ol gaafanne dafee kan nu du'eewu. Sirumayyuu ajandaa biraa banamee gaaffii Oromoon gaafate otoo hin ta'in gaaffii biraa Oromoo irratti banamee ajandaa biraa irratti Oromoo irratti banamee adeemaa jira kanaaf uummanni Oromoo hundumaa ol sirna kanatu adeemsa kanatu gaaffii kana naa deebisa jedhee heeguu caalallee maalidhaan inni gochuu qabu sirna isaaf ta'u sirna gaaffii isaaf deebisu ijaarrachuudhaaf of qopheessuutu
irra jiraata. Maaliif sirna kaleessa jalatti du'aa ture, jalatti dararmaa ture, saasamamaa ture kanaan har'as gaaffii koonaa deebisi jedhee gaafachuun dura caala sirna mataa isaati, sirna mirga isaa, eenyummaa isaa kabachiisu yeroon filannoo dhiyaateera sanarratti sirna isaa ta'uu ijaarrate gaaffii isaarra deebii gaarii akka argatu abdii qabna. Paartileen Oromoo gaaddisa tokko jalatti walgaanii qabsoo Oromoo ceesuu qabu jedhan jiraattonni magaalaa Adaamaa. Jiraattonni OMN fi yaada isaanii kennanii tokkummaa uummata Oromoo cimsuu irratti si hojjechuu akka qaban dhaamanii jiru. Maamir Siraajitu yaada isaanii qindeesse. Aboo qofaa miti bar kafaanis hundu Oromoof ta'anii ka qabsaanii gaaddisa tokko jalatti dhufanii qabsaanii uummata Oromoo bilisummaa baasuuf deeman. Qaqqaalii baasaniiti Oromoon asitti amma dhaabbanneeti dhiigarra dhaabbanneeti kaasuuf nu bar. Kanaaf uummanni Oromoo dammaqee Oromoon tokko haa ta'u. Uummata Oromoo tasgabbiidhaan jaalalaadhaan ta'ee uummata isaa jalarratti kaanee haga gubbaa ka filannu beekee filannoo isaa haala gaariitiin akka gaggeessu uummataaf dhaamsa dabarsa. Tokko ta'uu qabna nuti. Oromoon addaa fi miti, kadu'e addaa fi miti, kadu'e lama beetii fi miti, kacaccabee ijoolleen teenya dhumte waan biraatii fi miti. Oromummaadha. Saniifuu dhaabni Oromoon adda bilisummaa Oromootii fi dhaabni cuftiin tokko haa nu ta'uu hin jaadha. Tokkotti haa nu deebi'u. Nuti Oromoon tokko, Oromoon lamaa miti. Oromoon lama ni jirti. Hin jirtu saniifuu takka nu haa ta'u. Injifannoon teenya. Qaama jiru hundumaa wal gurmaa'ee maatii isaatiin naannoo isaatiin saba isaa gurmeeffate akka sabaatti gurmaa'uudha kan isaarraa eegamu jechuudha. Godina Harargee Bahaa Aanaa Meettaatti jiraattonni magaalaa Calanqoo ijaarsi seeda yaadannoo wareegamtoota Calii Calanqoo bifa guutuu ta'een seenaa yeroo sana ibsuun ijaaramee hin xumuramne jedhani. Itti gaafatamaan siidaa yaadannoo wareegamtoota Calii Calanqoo gama isaaniitiin hambaalee seenaa lola Calii Calanqoo funaanuudhaan siidaatti galchaa akka jiran himanii jiru. Oodii Musaa gabaasa dabalataati qaba. Ijaarsi siidaa yaadannoo wareegamtoota Calii Calanqoo bifa gootummaa waraanni murtii guutoo lola Calii Calanqoo irratti agarsiisaa turan hunda ibsuun ijaaramee akka hin xumuraminiif hambaaleen seenaa lola Calii Calanqoo ibsan hundinis siidaa keessatti galfamanii akka hin jirre jiraattonni Harargee Bahaa Aanaa Meettaa magaalaa Calanqoo Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiti jiru. Akkaataan ammaatti isaan wareegama barbaachisaa taate itti kafalanii fi akkaataan itti isaan itti yaadatamtu kun yooniif wal cinaa kan qabnu taate hin godhamnees walis simtu jechuudha. Siidaan fakkeenyaaf ammaan asitti dalagame kun tokko wareegamtoota kanaatti waan barbaachisaa ta'e akkaataan isaa akkatti seenaa kana dhala dhuftuudhaan dhaalchisan nutti dalagame waan dalagamne kun hin jiru taate uummanni lafa tanaa amma quuqamissa aantummaa sabaa qabaachuudhaaf lafatan fedhii isaaniitiin irraa ka'ee tarkaanfisiisee wanni tun qixa sirriitti dalagamtee as keessa wanni barbaachisaa ta'e hundi ulaagaan isii jaaramsi isiitu sirriitti akkaataa lola sanii waan ibsaa itti hin dhaabamne nis hin jaaramnes jechuudha. Iddoowwan yaadannoo wareegamtootaa kun akkaataa qulqullinaa fi barbaachisaa ta'e itti hojjetamee ifa ta'e akka sabni irraa gammadu akka sabni illee asirraa fayyadamaa ta'u akka asitti hawaasni keenya illee irraa fayyadamaa ta'u qofa osoo hin ta'in yaadatee yeroo hundaa'u saba kiyyaatiitu dhiiga kiyyaa foon kiyyaa asii wareegame jee tokkummaan Oromoodhaa ganaafillee itti utubamuu danda'u itti yaadatamuu danda'u taasisuu biratti rakkoon guddaan kan ture ta'uu isaati. Ijaarsi isaa kun as keessatti bikki namni shaayilleen irraa dhugu hin jiru. Mootummaan ijaarsa siidaa Calii Calanqoo bifa hambaalee seenaa hunda guuttateefim dhaloota barsiisuu danda'uun xumuruu akka qabus gaafataniiti jiru. Gootummaa saba kanaa akkatti ibsitu kunis dhaabbatee bifa saniin dhala dhuftuuf akkatti dhalti dhuftu warra barattu godhu yoo taate malee kunis sirriitti dhaabbatee jaaramee uummata kanaaf ibsitii jee waan dhibbatti ibsus illee hin qabu jechuun kun hin dhaabbanne.
Waajjira aadaa fi turizimii aanaa meettatti itti gaafatamaan siidaa yaadannoo wareegamtoota calii calanqoo obbo Adam Muusaa gama isaaniitiin siidaa yaadannoo wareegamtoota calii calanqoo yerootti sirnaan ijaaramee akkan xumuramin ibsuudhaan gama isaaniitiin ammoo hambaalee seenaa hedduu gama siidatti galchaa akka jiran dubbatu. Siidaan kun akkaataa barbaadameen ijaaramee jira kan jirratti kuni ka'umsama kan ta'e marsaa jalqabaati jennee fudhanna kan kanarraa hafe akka oromootti quubsaadhaa kan jennu dhugaa jechuuf taanaan quubsaa miti bara 2007 as siidaa kanarratti enterpiraayizii bara dabre kanarra irraa gaballee wardiyaa qofatti qaatarre hanga ammaatti kan namni itti qaataramees hin jiru jechuudha. Fuula dura gamma bara as deemu kana keessatti waa hundaa'u guunnee waan mootummaanis juulaallee itti deemna meeshaalee kan galchine jira. Ayyaanni guyyaa yaadannoo wareegamtoota calii calanqoo waggaa 133ffaanis gaafa ammajjii 9 fuuldura keenya kan jiru naannoo siidaa yaadannoo wareegamtoota calii calanqootti akka kabajamu jiraattonni naannichaa ummataaf ifoomsaniiti jiru. Orbiya laatti dabarra. Iraan buufata waraana Ameerikaa Iraaq jirutti misaayila furguuggachiisuun dhagahame. Haleellaa kanaan loltoonni Ameerikaa ajjeefamuu Iraan beeksiftee jirti. Ameerikaan ajaja olaanaa humna waraana Iraan Qaasim Suleymaanii ajjeesuu hordofee biyyooti lameen gidduutti muddamni cimaan uumamee jira. Guyyoo waariyoo guutuusaa isinitti hima. Iranians have launched a rocket attack on a base in Iraq. Jecha General Qasim Suleimani taasuun Iraan akkuma dhaadaatti dheed leenjii loltoota Ameerikaa ka Bagdaaditti argamlan misaaliin burkuteessu miidiyaaleen gabaasan. Ammajji gaaf 3/2020 xuyyoora Ameerikaa ka gariin dhufeef hin beekamne naannoo buufata xuyyoor Bagdaadii kootee waraana Iraan General Qasim Suleimaniif jaallowwan isa dhabanaasuun namoota 40 ajjeefamani. Rasaasi guddaan xuyyoori Doonaald Tiraamp bulgaafat kunin ajaja waraana Ayatollah Suleiman jabdu burkuteessu irra reef isa warqaan irratti baasu dadhabanii qubeella warqii tannoo ofirra qabuuf qorannoo qacce sanyiitiin mirkaneeffatan. Tarkaanfii tanatti aansuun bulchaan guddaan Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp alaabaa biyya isaanii